cinne kolfuun na callisiisa. Nanawwe 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 na hawwisiisa kolfa walirraan cinne kolfuutu cabaa koonaa deebisa. Sobeeti yemmoo cinaachi mirgaa wayyaa etno. Sobeeti yemmoo cinaachi bitaa na dhukkubammoo. Tuulamarra roobe 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 maama carra tiifa 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 tiifa. Guyyaan kun guyyaa addaati, guyyaa ajaa'ibaati, guyyaa gammachuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sochiin diinaa hamaa ta'eef haala rakkistuu kana keessatti waraana guddaa agas ga'u eebbisee baasuun waan guddaadha. Injifannoo jabduu kan hawaasa keenya boonsu gammachiisudha. Baay'ee namatti tola. Kanaaf abbaan qabsoo kanaa kan taatan uummanni Oromoo bal'aa fi firoottan qabsoo keenya warri taatan deeggartoonni keenya cufti baga gammannee baga gammaddan sinin jechuun barbaada. Eebbifamtoonni guyyaa har'aas addaa dirreen qabsoo qabdu hundumaa mooraa leenjiitti dhamdhamtanii obsaaf murannoodhaan rakkinoota hundumaa tartanii baga guyyaa kanaan geessan baga gammaddan. Amma sagantaa keenya tokko jennee jalqabuudhaaf jirra. Duraan dursee tartiiba sagantaa keenyaan isin beeksisa. Tartiibni sagantaa keenyaa inni jalqabaa sirna alaabaa baasuutu raawwata jedha. Sirni alaabaa baasuu kan inni raawwatu Jaal Abdii Soorii bulchiinsa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq sirni alaabaa baasuu isaan raawwata. Inni lammaffaa eebbaan Oromoon waa cufayyuu yoo jalqabu eebbaan xumura, eebbaan jalqaba, eebbaan illee xumura. Kanaaf sagantaan keenya inni lammaffaa eebbatu maanguddoota namoota sadiin taasifama. Isatti aansuudhaan haasaa baninsaatu ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo olaanoo keessaa tokko kan ta'anii fi ittaanaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq kan ta'an Jaal Eebbisaa Raatessaatiin haasaan baninsaa ni taasifama. Arfaffaa irratti sagantaa kan sirna irbuu eebbifamtoota irbuu seensisuutu raawwata. Shanaffaa irratti qophiilee bashannanaa adda addaa geerrarsaa walaloo diraamaa eebbifamtootaan kan qophaa'ee fi namoota affeeramaniin illee kan qophaa'etu siniif dhiyaata. Ja'affaa irratti faaruu Oromiyaa jettutu eebbifamtootaan siniif dhiyaata. Ammallee sagantaan keenya kana qofa miti, tokko lama jennee akka simbiraan keenyu abdii qabna. Sin immoo hirmaattonni sagantaa keenya guyyaa har'aa nu duukaa bu'uudhaan sagantaa kana akka sirnaan hordoftan sinitti dhaammannaa.
Guddoota keenya gara waltajjiitti nuuf affeeraa. Utubaa sibiilaa isaa naaqu haa jajjabeessu Waaqayyo jabina isaatiin duukaa haa ta'u Rabbi gara keenya haa ta'u lafa keenya lafee keenya namaaf hin laatiinan keenya haa godhu. Nagaan nu oolchu nagaan nu hawwishu bakka si bakkee nagaan nuuf haa ta'u karaan nagaan nuuf haa ta'u gabaan nuuf haa ta'u Waaqayyo bakkee jannateera akka karaan nuuf haa bu'u jalaan farkeetti jalaan nagaan nuuf haa bu'u karaan keenyaaf ammaaf nu walitti nuuf haa deebisu haadhaa fi walitti nuuf haa deebisu. Labeenya kan Waaqayyo gaa'ii jedhamee Waaqayyo nama keenya walitti nuuf haa qabu Waaqayyo jalaan ba'u jechi namaan nama bu'u jiraadhaa obbolaa adda bilisummaa Oromoo nagaan gara nagaan baa akka nagaan ittiin mooraa keessan akka kanaa ta'u alaamaan sun qabu alaamaan kun sun gargaaru Waaqayyo sun ta'an nuuf haa baasu ittuma keenyaaf nagaa nuuf haa buusu hamaafamtu tulluu duba nurraa qabu isheen nutti gamtu tulluu duba nurraa qabu talaata keenya alaata Oromoo ishee nutti gamtu biyya keenyatti gamtu ishee jireenya keenyatti gamtu tulluu duba nurraa qabu Waaqayyo nagaan gubbaa gabbee. Nagaan bulle nagaan nu haa oolchu nagaa isin haa laatu xinnaan guddadhaa guddaan bubbulaa hankeenyaan keenyaa ga'u daarii qabeenya Oromoo an Oromoo haa ga'u nama nu dhiibu nurraatii achaa dhiibu hoffolaa guddadhaa waleensu kormaa tahaa gannaaf bona daraaraa qeeransa maataa tahaa namni sinaa sodaatu nama sodaatiinaa harki keessanaa aaru loltuu keenya garaan keessanaa qabbanaa'u kuffiisaa malee kuffiinaa irra oolaa ayyaanni kuuforeroo irra sinaa ooshu hoffolaa hankeenyan keenya nuufaa godhu Waaqayyo ayyaanni Oromoo ayyaanni gadaa shanii ayyaanni bokkuu shanii ayyaanni salgan booranaa hundisaa hankeenyaa ga'u ayyaanni Oromoo hankeenyaa ga'u hankeenyaaf bichaaf falman malee hannamaan falmin qabeenya keenya hankeenyaa godhu albuuda keenya hankeenyaa godhu kuufama bishaan keenya hankeenyaa godhu warshaa shukkaaraa hankeenyaa godhu isa biyya diidaatti guuramu buna keenya hankeenyaa godhu Waaqayyo waxaatii keenya loltuu keenya hankeenyaaf warra lafa immoo Waaqayyo irraa aansu jalan aansiin ayyaanni afaan wararoo hin qolu siniif haa tolu hoffolaa jiraadhaa jiruuf jireenya keessanaa ta'u waxxee hoffolaa gufuu hoffolaa allayyaa hoffolaa irra aanaa malee jalannaaniinaa hoffolaa. Keessa ajajoota olaanoo abaaboo wabooma keessaa tokko kan ta'anii fi itti aanaa zoonii lixaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq kan ta'an Jaal Eebbisaa Raateessaa amileedhaan gara waltajjiitti nuuf affeeraa. Ayyee baga gammaddan baga ittiin siin gahe egaa sochiin akka
jiru quba qabdu. Kanaaf iyyuu hin birratina waraanni kallattii hundumaan lafa qabatee jira waan ta'eef wanti isin sodaachisu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Uummanni waraanni hin beeka. Warri uummata taatan sagantaa kanarratti hirmaachuu warri dhuftanii sochii diinaa dhageessanii qalbii keessan hin hiriina. Wanti amma qophaa'ee fuuldura keessan jiru kuni sochii madiinaa ta'uu kana isinirraa qolachuuf waan ta'eef qalbii keessan gara sagantaatti deebisa. Lolaama eebbifnaa jechuudha ijoollee kana. Otuma lolli gaggeeffamuuti eebbis raawwata waan lama waliin hojjennaa jechuudha. Hin lolamaa ijoolleenis hin eebbifamu jechuudha. Kanaaf iyyuu qalbii keessan hin hiriina. Yoo sagalee dhokaasaa dhageessan qalbii keessan hin hiriina. Hin lolamaa asumarraan eebba keenyas raawwannaa jechuudha. Egaa hin gaggabaabsina sagantaa keenya waan ta'eef haasaa bal'aa hin qabanii dadhabbii hundumaa keessa baatanii rakkoo mooraan qabsoo qabu hundumaa dhamdhamattanii guyyaa irraa eebba keessan irratti sagantaa ho'aa akkasiin akka milkooftan carraa guddaa mooraa leenjiitti argachuu qabdan argattanii wanta xumurachuu qabdan waan dhaabi keessan aabaa waboon sin barsiise sin qixxeesse sadarkaa kanarraan sin ga'e hundumaa keessa tarkaanfattanii guyyaa har'aa kana eebba keessan baga qaqqabdanii baga ittiin sin ga'e baga geessan. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu addaa isiniif ta'ee qabsoon keenyi yeroo ammaa gaggeessaa jirru qabsoo xumura gabrummaa waan ta'eef warra qooda hirmaattota qabsoo xumura gabrummaa keessaa afaan qawween mootummaa gabroonfataa uummata Oromoo irraa buustanii walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf carraa argattan baga taatanii baga ittiin sin ga'e baga gammaddan. Waraanni gameessi bakkoota garaa garaarraa sagantaa kana irratti hirmaachuuf eebba jaallan keessanii irratti argamuuf haala rakkisaa sochiin diinaa hammaataa ta'e keessa qaxxaamurtanii kallattii eebba jaallan keessanii irratti argamtanii sagantaa isaanii bareechuuf loltanii lolchiisuuf simannaa akkasiitiin fuula ifaa fi haamilee guutuun dadhabne ifanne otoo hin jedhiin haalli kamiyyuu otoo isin hin daangessin bakka dirqamaa fi ramaddii qaxanaa keessan irraa sagantaa kanarratti warri dhuftanii argamtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u baga ittiin sin geessiniinis baga gammaddan. Akkasumas waraanni dirqama dhaabaaf jecha bakkoota garaa garaa jirtan sagantaa kanarratti hirmaachuu warri hin dandeenye sababa dirqama dhaabaaf bakkuma jirtanitti qabsoo gaggeessaa dirqama dhaabni isinitti kenne warri ba'aa jirtan baga guyyaa eebba jaallan keessanii har'aan sin ga'e sababa dirqama qabdaniif sagantaa kanarratti hirmaachuu hin dandeenye bakkuma jirtanitti jabaadhaa baga ittiin sin ga'een dhaamsa koo jabaadha. Uummanni keenya yeroo hundumaa dadhabbii tokko malee mufii tokko malee qabsoo kana tarkaanfachiisuuf waraana kana itichuuf qabsoo kana sadarkaa barbaadamutti ceesisuuf bu'aa bayii qabsoon qabdu hundumaa waraana kana wajjin hirmaachaa reebamaa harka diinaatiin dhiibamaa manni keessan sin irratti gubatee jireenyi keessan golgolaa'ee ilmaan keessan itti dhabdanii qabsoo kana tarkaanfachiisuuf immoo lafeen keessan itti cabee dafqitanii qabsoo kana tarkaanfachiisuu irratti dhiyeessii garaa garaa irratti dirqamoota garaa garaa irratti warri qooda keessan bahaa turtan har'a sagantaa kana irratti warri argamtan warri as dhufuus hin dandeenye galanni keessan bilisummaa haa ta'u baga ittiin sin